ilmoon garuu hin jiru. Ilmoo dafanii dhalabu asti jechuun biyya alaa bahuu barbaada waan ta'eef. Wayii ati quban qabdu wallahi laazimitu amma sa'a kana gadi baate jechuudha. Warabbal kaabaa ijoolluma Oromoo fi ijoolluma Itoophiyaa jedhamtu qofatu karaa kanarraa salfii qabattee akka waan lafti idii gadi hintineedhaan. Ati sa'a kana waan gadi hin baaneef malee. Sa'a kanarraa qabi amma kayitiin tinii deemi kara suuqii karaa mana jiran waan akkana jedhi suuqii ka maammasaanii sana jedhi. Shaariin Nuuraddiin kun guutuun isii ijoollee namni lama sadii qabaa bar. Yoo mana quraanaa dhayitti anchi manni kun xiqqxiq qedeetuma jiraanii. Akkasii Bakka. barbareeda. Guyyaa sargii qofa poosatan guyyaa ilmoon poosatiin malee. Warri amma biyya namatti ilmoo qabu kun ilmoo dahaan kuni warra sammuun isaanii orjinaalaati sigalee kooppii miti sammuun isaanii maaliif jennaan bakka ilmoon fiifuu ayyaana mataa isii qabdi ilmoon fiifuu riskii mataa isii qabdi. Maarree amma bakka sargii na haaromsuuf yaaddu kana bara dhaloota dubartootaa jettee maanuun kabajin maakii ati. Seenaa nuti hojjenne hawaalu maa rakkattaan nuti fakkeenya ta'e dura. No, namni hedduu nama gisee nam tokko ni tafteen si gorsan dubartoonni tafteen Indahin jedhani. baay'ee wee inni fedhu ni ta'a fedhu kuta jireenya keessatti wanta hubachuu qabdu ilmoon ta'e garuu riskii si gammachiisti riskii mataa isii qabdi gammachuu mataa itti harkatta. Achirraan immoo bakka ni jiraam namni meeqaan kan ilmoo isaatiin jijjiiramu kan ilmoo isaatiin dabareef maali wantiyyaan ilmoo isii ilmoodhaan jijjiiramtee ilmoo dhalteeti bari. Micoo amma wantiyyaa ta'e Oromoo san ta'e beesir saba ilmoo saniiti jireenya sadaa akka artistii jireenya bareedaa jiraachaa jirti jechuudha ilmoo isii garuu gaafa isiin deessu san itti aaruu dandeessi. Amma irratti garuu gammachuu qabdi jechuudha. Soo kana jechuun qabdi of baratte. Biyya namaa keessatti umrii keessan fixinaa yoo heerumtanii jirtan ilmoo keessan qab godha. Ani garuu amma bakka ganda wayii kireeffannee guyyaa dubartootaa jennee haa kabajnuu fi akkam jetta warra ilmoo argate kana. Qophii wayii haa qopheessinuuf sagantaa bareedaa wayii qopheessineefi. Warri ilmoo qabdan walii qopheessaa mana maali ta'anii isin qopheessuuf? Ay bakka beelloon sun lafatti hin badin ispoonsariin ati islaanaa ta'u jettee dheetii bara. Akkanuma qopheessitaa rakkoon hin jiru jarruu itti fufanii sanaan booda. Akkasii. Bara akkas naamin jenneetu argite yaani sirree sana jechuu kooti. Ilmaan namaa hunda walii qabee gaafa kabaju sammuutu iyya darbeen deema gaa isin biratti mataan kiyya dhukkubee. Sanuu ijoollee dhasii kun ka'u nama gootii bar nama kaf gooteeti bar nama kana billahi maasha Allah tabaarakallaa garuu aboona gaanturii makkush deemiyaan. Ijoollee biyya kanaa bar saaloon keessa kushinatti argitaa bar. Waan asirratti dhimne na namimsiisiin wallaahi. Biyyatti barga jechuun biyyatti ijoolleen gibbuma keessa gadhiifamtee yookaan yoo baadiyyaa ta'es ofumaa gadi baatee ol galti. Unkaan nama dhiisii biyyatti baru wariinuu ofiisiitii gadi baatee ol galti. Asitti immoo ilmoo kana bar gatiisi kaffalchiiftee guddatti biyya kanatti gadi baafta ol galchitaa. Mana keessatti kanarraa eegda sanarraa eegda gatii kaffaltee guddifta bar. Ilmoo argachuun biyya namaatti haa ta'u deemeera. Taariiriin bakka intinii sana deemeera. Bakka baay'ee deemeera. Jaarsaatu mana keessaa dhaggeeffataa jiran jaartiin tiyya maaliif jirti? Wayii asliin gosuma jaalata garuu. Muyit gootee qannasi jettee ilaala. Sagaleen guutuun asitti dhagahamaarti. Dhaggeeffataa jirre jaarsa ija keessa si ilaala. Loomee bar jaarsi kan koo kanuma dhugaa loomee taree. Manasarii binnuufi? Laa gara gurraa kan deemnee ilaalchisnu. Gurri nama hunda warra tiktookii hundi gurri hin dalagu bar gurri takka takka hin dalagu. Okay. Baqqaayyee namni koodii walii wallaalu namni waan tokko hojjetu. An silkuma iyyitu hin jibbaan aslaan nan laala silkiin harkaa lafan buu nama hin jeequ garuu. Maal itti duba Museen? Bakka homaa rakkoon hin jiru omtitti jettee hunduun taasifti. Hayyee Museen maaliif mana booksii sin galchina maaliif booksii ne galle atiin tun?
سينا وجمان سينتن يعني أن برد اللومي خلاص. أصلي وايد جدا قطعي على. أنا مسيتي إيرو ميدا nama wajjin gad bee harka walintu quduraan waltu qee hin beeku. Museenaa waan akkanaala sammuu keessatti dubartoonni heerumee dahee waan jedhamu yaadin asana akka mana boksiin maallaa godhaana fakkeenyaaf amma. No boksiin bareedaadha sigaree boksiin bareedaadha sigaree baay'izawee jaarsi keenya badaam itti feemas akka ta'e ni beekame garuu atileen feemas garuu inni more feemas akka ta'e ni beekame. Kanaafuu ati waxaaxaramuu qabda. Ani berqaamni kan ko wallahi bareedaan aslan. Maal taatisa? Ishoo harka keetiin qaama keetiin miti harka kanaan waxaaxaramuu qabda. Harki hin jedheen gata gaafa salaam akka salaamu alaykum sijuu hedduu laafa harkuma nama ilmoo araasii qabu. Qaama dubartiiti gaa. Jabaatu qaba harki keenya. San uumama. Jabaatu qaba singalchashi deemna amma deemna deemna. Waa rakkoon hin jiru deemna abshir. Yaa. Doktariin gaafadhaa asirratti waan inni jawwaan booksii seenuu feetirratti maal akka nu deebisu gaafannaa because abbaa humni kee booda akka poostii nam goone ishee deeggaddaa ilmootii qunxuxxe jee poostii na godhe amma jaartii mana ispoortii geesse jee. Isin bar haaqimii abbaa keessaniitti ol taatanii aslan dur namni yoo abbaa argu bar lafa laalaa isin garuu abbaa keessan teessiftanii kan yookaan waliin tuqiin isarratti ol tumtan. Baay'ina kee dalagaan jirsa. Shakkii maaf yaamu? Sirkii yaamaan jirtu. Kamisa yaaddi kamisa. Sirkiin kiyya maal taate tollaa inni kiyya asirratti. Bakka hundaa dhaquuf sa'aatiin hin dhabamu karoorfannaan. Bakka ammas laa asirratti eenyu kana bakka baay'ee dhaquu dandeenya. Anamma waa wayin eegaara. Nama wayiitu nan dhufa naan jedhee wallahi sa'a kana hunda na teessise. Malee an silaa yoo kana kalaas. Maal yaadaniiti sa'a 12tti mana namaa dhufan kun? Akka. Sa'aan tun barsaasii asliin ija keessa wallalaaltu. Alabaar. Malee mana dhufaan jiran mee? Mana dhufaan jiran dhiisee bar namni kaayiroo walitti deemu makkuu shakka duraanii miti. Duraanuu baay'ees miti. Amma immoo namni karaatti wal arguu dhiisee erga tiktookiin dhufe. Hunduu asumarraa wal argee nagaa wal gaafata. Maaliifoo maaltu akkas godhee? Bakka bara jijjiirame. Duraan sargiitti faa wal agarraa. Sargiin hin hafe godhatamu. Bakka wanta tokko argitee wamma sababeeffannee wal arginu wayi addaraashatti hintinii jenna. Amma suniin hafee sunaaf naan ammoo tiktook irra dhufne asumaan koomentiin deemnee wal dubbifnaa walitti argannee nagaa wal gaafannaa akkasi. Koomentii walii xaxxaafnaa. Aslan maal godhanii sargii dhufan namni bakka sargii dhiisee bar biyyatan taa'e jaarsaa jaartiin galgala tuuttoo irraa garagalee rafan guyyaa wacii fixan. Namni wantummaan eega namni amma siistamni galee fi ispoonsara bitachuu eegale bar sargii dhiise. Warra wal fuudhatti deeme bar warra waliin fuudhini miti. Namni asii dur sarguma qopheeffate dura wal fuudhee.